awwal to beekee na dhoksu jalqaba awwal to beekee akkas jedhuun awwal hojjaa jedhuun nan dhoksus anas dhufee akkana jedhee natti hima. Anammoo yeroon biyya jiru ani dhufee as dhufee waggaa 6 ta'eera achi dura akkana jedhanii bilbilaan na hubachiisuu hin danda'u. Mallee waan isin jette beeytee awwal Usmaan ittimnaani addisuun nama gaarii miti shugguxiin si ajjeesuu danda'a. Maali jedhee na sodaachise jette awwal Usmaan. Yooyya jirtu hordoftoonni Oraazii Show nagaa qabdu isiniin jecha har'as piraanki tokko isinii gadhiisa. Akkuma hundi keessanuu beektan piraankiin kun sooma keessa waraabamee turee jira. Waan waraabamee lafa jiru har'a immoo artiist Addisuu Furgaasaa isinii gadhiisa jechuudha. Sagantaa kana bilbilanii edit goonee xiqqoo malee sammuu isin bohaarsuu fi isiniif gadi dhiifna. Jalqaba yeroo sagantaa kana eegaltan laayikii gochuun eegala. Mee viidiyoo kanarraa yoo xiqqaate hin guddisu. Laayikii 2500. Artiistii Oromooti. Pirankii ajaa'ibaa goone. Aayidiyaan kama duraanii. Kanaaf ammallee sabskraayibiin hin jiru maal taatan jedhan namoonni hedduun ilaaltanii sabskraayibiin gootan akkam taatan mee sabskraayibii tanallee itti roobsaa. Miidiyaan amma yuutuubii kana yeroo hedduu keessa deemtanii yoo ilaaltan taate jarattiin warri kaan hojiin inni jarra sirratti hojjetan jijjiiramni akkasumas akkaataan itti namni hordofuu akkaataan itti isaan wal jajjabeessan waan guddaadha. Dhugaa dubbachuuf saantiim takka asirraa argachuuf miti haga ammaa akka hojjedhe jalqaba hojjetteeti ka maallaqi dhufu sunis akka Oromootti ijoollemmaan yuutuubaroonni Oromootiyyuu ta'a waan guddaa argatan waan jiran natti hin fakkaatu. Warra silaa xiqqoo mataa ol qabate even artiilee Oromootiyyuu amma yuutuubii akka Abrahaam Raayyaa fa'aa Raayyaa Studios sabskraayibarii gara 200 waliin jalaa cufsiisanii. Jaalattiin faallaa akkana deemu jirti nuti ammoo wal jajjabeessuu qabna. At least waan isinirraa barbaadu viidiyoo yeroo eegaltan laayikii gochuun eegalaa koomentiis godhaa yaada isinit dhagahame. Piraankiin ammoo amma viidiyoolee waraabamee lafa jiruuf mee muraasa hagan keessaa filattan kan itti aanu eenyu akka isinii gadhiifamuu qabu. Daawwitii Mokonnin, Artiist Elemoo Alii, Jaafar Yusuf, Abrahaam Raayyaa. Kanaaf namoota afran amma isinii waame kanneen keessaa filadhaa tokko torban isinii gadhiisa. Agasittuu viidiyoo kana wajjin bohaartii gaarii Addisuu Furgaasaa waliin. Oraazii Hello. Hello artiist Addisuu akkam nagaa? Nagaa akka maani Yoonis Yuuyyaa naan jedhani Jarmanii irraa si bilbila. Yoonis Yuuyyaa naan jedhan Jarmanii irraa si bilbila. Eessarraa? Jarmanii irraa. Akka fayyaadhaa jirtu. Nagaa galata Rabbi duraan dursee sirriitti akka si dinqisiifadhu sitti hima. Galatoon. Eegalaan jette maqaa kee? Yoonis Yuuyyaati. Yoonis Yuuyyaati. Akkam nagaadha fayyaadha jajjabaattu. Galata Rabbi jirra lakkoofsa kan kee yeroo dheeraaf barbaadaa ture kaleessa Daawitee Mokonnin naaf kenne. Haajaa jajjabduu wayitiif si barbaadaa ture jechuun yeroo baay'ee jechuun biizillee taatanatti fakkaata lakkoofsa keetillee argachuun xiqqoo laaftuu hin turre. Hello. 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 Deebisee si bilbilu? Neetworkiidhaa deebisee bilbilaa fi ammallee irra deebisee bilbilaa fi Addisuu har'a mataa nyaadha. Addisuu har'a mataa isaa Rabbi si abaare Addisuu Rabbi si abaare. Hello Addisuu. Hello amma na dhageettaa? Amma dhaga'ama amma dhaga'ama. Kanaaf dhimmi si barbaadeef haajaa jajjabduudha qaceellotti akka dhimmi si barbaadeef haajaa jajjabduudha qaceellotti akka na dhaggeeffattu barbaada.
Anasitti Oromootaaf maalii jechuun yeroo hedduu mana murtiittis iddoo garaagaraattis afaan namaa hiika. Hello. Okay, asitti afaan namaa hiika yeroo baay'ee rakkoolee Oromoo jechuun ijoollee Oromoo haarawaa biyya kana dhufanis ta'ee waan kanneen gargaaruudhaan asitti waan irraa eegamu bahaa amma dheengaddaa keezii haarawatu na mudate beeyte. Mucattii wayiiti dhukkubsattee mana yaalaa seentee nama waa dubbatullee miti beeytee waa qaanfattii rakkinnuma ofiitis nama beekee himatu miti waaqa namaanillee walitti hin dhiyaattu achi booda bilbilanii asitti warri Jarmanii ofishaalii waan na beekaniif bilbilanii na waamanii afaanii keefi achi booda daa'ima ta'uu qabdii nama tokkollee hin beektu beeytee asii. Nama tokkollee hin beektu achi booda daa'ima fuudhee mana kiyyatti hin galee daa'imni gara torbee tokko akkana maalii na wajjin ture beeyte. Achi booda yaada daa'ima itti deebi'ee wajjin haasee akkamii jechuun namaanillee walitti hin dhiyaattu nama cal'iftu wayiiti beeyte amma itti deebi'ee abbaan daa'imaa maalii eessa akka jiru gaafachuuf yaalii godhee natti himuu diddee beeyte. Abbaan daa'ima isii maalinnis akka eessa jiru waa'ee faamilii isii baagiraawundii waan hunda gaafachuuf yaalii gochaa ture. Na dhageessaa? Jechuun amma isiin abbaa daa'ima isii akkasumas faamilii isii fira yoo qabaatte waan akkana kanneen gaafachuuf yaalii godhe beeyte. Kanaaf natti mullee yaada hin qabdu ture achi booda dhiibbama itti goonee maalii fi asitti yoo wanni guddaan nama yaachisu yoo intalli tun xiqqoo hin dhibamtii yoo waan takka taate beeytee daa'imni kun bor mootummaan fudhachurra gara faamilii isii yookaan waan akkana kan akka deemu yaadi akkasii nu keessatti uumame. Daa'ima achi booda yeroo gaafannu daa'imni akkana waggaa 9 akkana hin ta'a abbaan daa'imaa Addisuu Furgaasaatiin nuun jette artiist Addisuudha nuun jette. Feeruzaa jedhamti ijoollee dirree dhawaatii waa halkanuma tokkoma waanuma dongora halkan tokkotti uumamee maali jetti biyya Arabaa kanallee turtee as dhufte. Feeruzaa jedhamti ijoollee dirree dhawaatii akkamitti awwal Usmaanittis himee ture jetti awwalitti himee awwal Usmaanittis himee awwali afaan kee qabadhu yoo rakkina barbaadde malee naan jedhee na sodaachifnaan Addisuuttis himuu sodaadhee achi booda biyya Arabaa deemee jetti daa'ima maatii bira kaayee achi booda biyya Arabaatii waa dalagadhee deebi'ee daa'ima fudhadhee karaa Liibiyaatiin biyya kana dhufee jetti. Awwal Usmaan quba qabanatti fakkaate. Akkamitti Feeruzaanii beekullee bakka yaadachuullee hin dandeenye waan akkana jiraate jalqaba waan akkana. Hello Addisu. Hello. Wayye. Bilbilli kee biizii ture hayyee. Eenyu jedhamti naan jette Feeruzaa jedhamti naan jette. Feeruzaa jedhamti Feeruzaa Ahmad jedhamti. Eessatti wal argine qaanii yaadachuullee dandeenye waan akkanaa jalqabila. Waan dhoksamu miti waan dhoksamuuti jalqaba waan dhunna dhumatu unnaa uumamu ishiinuu akkana jettee ana wajjin haasa'uu qabdi yeroo sana waggaa 9 taatan rongi taa'e waggaa 9 jettee miti. Hin sodaadhe jette jechuun nama miskiina nama waa dubbatullee miti biyya Arabaa ture waan kana takka maatitti iyyuu himee hin beeku jette bara ammayyuu dirqamaan keessaa baafne beeytee waan halkan tokkotti dongoratti uumamee awwal Usmaan sirri beekaa jetti. Feeruzaa jedhamtu mucaa akkamitti mee suuraa dhiigaa jalqabina waan akkanaa itti nu ogaasti muufi dhuguma kiyya taanani ani rakkoon qabbadnaa waan dhoksitu hin jaddeennis jira. Yaa sirri. Mucaa maala waan akkanaa oo ta'ellee ani quba sammuu kiyya keessa quba nan qabaadha garuu waan yaadadhu tokkollee hin jiru. Waan akkanaa maali dogoggora akkanaa hojjedhu yaadadha birri yaadoo hin jiru. Akkanallee olii gadu taalu keessa dubbachuuf haa of jiru fi miti waan akkanaa keessatti hin jiru. Ishiin immoo guma keedee jalqaba suuraa ishiin atti ergi. Isin bira Jarman jirti mucoon? Jarman jirti. Jalqaba suuraa ishiin haa kenni. Ani immoo yeroon biyya jiru ani as dhufee waggaa 6 ta'eera achi dura akkana jedhanii bilbilaan na hubachiisuu hin danda'u. Ogaa ta'ee deemnee jira ijoollee. Awwal Usmaan dubbii kana sirriitti quba qaba natti fakkaate. Awwal Usmaan sirri quba qaba.
Yoo suuraa shi na ergi. baay'ee kabiraa mallee ila addisu waan tokko jira beeyte amma laal akkana goon addisu laal jechuun amma zamanni teeknooloojiidha. Daa'imni namni waan kan keentain keessiin jechuu hin danda'u rifeensa daa'imaa kunnee poostaadhaan sitti ergina achitti cheekii gochuu hin dandeetta jechuun daa'imni keetiif keessa hubachuu mucaan amma isii bira jira amma isiin kaleessa mana yaalatii baate amma daa'ima jechuun xiqqoo hin dhukkubsattii wanna akkana I think aarii guddaallee qabdi natti fakkaata beeytee aarii guddaallee qabdi. Ani ugaasitti ani shojjin feeraa mucaa jedhamtu waan akkanaa gochuuf yaada biyyu kaa dubbachuuf yaada biyyu sirumaayyu mucaa too suuraa shi na ergitee beebii mucaa akkana maalirraa akkana kan hin godhe nama wajjin akkana kan utuun doggorees yeroon achi jiru bilbilteena dubbisu waa tokko hin dandeessitu. Ammallee waan tokko ammallee waan isin jette beeytee awwaal Usmaan ittimnaanii addisuun nama gaarii miti shugguxiin si ajjeesuu danda'a maali jedhee na sodaachise jette awwaal Usmaan. Awwaltu na sodaachise awwaliin I think awwal quba qabanatti fakkaate dubbii kana. Awwaltu beekee dhoksu jalqaba awwaltu beekee akkas jedhuun awwal jedhuun nan dhoksus anas dhufee akkana jedhee natti hima mucaa Feeruzaa jedhamtu Feeruzaa jedha doonoo yaadachuun illee danda'u gaara yaadachuun illee danda'u mee suuraa shi na ergi addisu wanta akkasitti dhumarratti wanta akkasitti beeyte kun Oraazii Entertainmentii sagantaa piraankii taatee jirta akkasitti quba qabaadhu. Akkana jalqabdanii. Sitti kun sagantaa piraankii jechuun haalli ati itti obsaan waan hundaa hubachuuf deemte hedduu nama gammachiisa dhugatti. Ay waan akkanaa mana yaadadhaan doggora akkanaa hojjedhu. Karattoota immoo ilma kee waan akkanaa dhoksuun qabdu. Waan dhoksituu miti waan rabbiin beeka rabbiirraa dhokattu kanaaf waan akkanaa gochuus hin barbaadu akka hin goone immoo shuurtoota immoo hin gammada malee hin gaabbu. Akkasii miidiyaa irraayis baddee jirtaa walleedhaanis baddee jirtaa dhaggeeffattootaaf maal dhaamta? Sirba haaraa wanni haarofti maaliin isaa eegan? Sirba haaraa eenyaatu isa boombii ta'e isiniif gadhiisna warra gargaare waan haaraa kanaaf isiniif gadhiisna. Okay akkasii addisuu galatoomii ulfaadhu. An Jarmanii jira. Jarman jirta tola. Bakka siin erga sirboota sirba haaraa tokko odeon jira siifan erga. Omar kinnan qabu lakkoofsa WhatsApp asir kun kana Viberii lakkoofsa kana qofaan fayyadama lakkoofsa WhatsApp si barreessa. Akkasitti ulfaadhu galatoomii sagalee nama waraabame kun miidiyaa irratti darba akkasi quba qabaan Oraazii Entertainment irratti dabra amma miti garuu xiqqoo nama gara jechuun amma piraankii kana yoo jalqaba gadi dhiifne rakkoo beeytee namni of eeggata waan ta'eef jalqaba nama baay'ee piraankii goone even warra biyyaallee amma sillee wanni si rakkifnu amma si adnaantu gara kan kennu qajeelche atilleen gara nama tokkoo na qajeelchita gara eenyu na qajeelchita dafi lakkoofsa nama tokkooti fi gara daayitee argattaniira adnaan argatnaan gara eenyu jira sheekaan jira bilbila sheekaallee biyya jira sheekaan kam mama sheeka nama bira nama bira kan nugusu si kennan wow kan nugusu naaf kennitaa idea wayin nanatti waan ittiin isa argachuu dandeenya waan isin maal jennaan maadonno garasinuun tu barbaada gaa waan akka jettan waan wal fakkaataa amma siin jenna kana jennuuni jedhiiti yeroo Minisootaa jirtu jedhiin yeroo Minisootaa jirtu. Okay. Inni amma eessa jira? Isi jira. Amma diisi jira Minisootaa waggaa tokko dura moo waggaa lama dura achi ture? Hagam ture haga Minisootaa bahe? Minisootaa waggaa lama taane waggaa lama dura jedhiin. Waggaa lama dura amma daa'imni waggaa tokkodha jennaan bakka daa'imni waggaa tokko fala daa'imni waggaa lama jennaan. Waggaa lama jettaa waggaa lama akkas lakkoofsa isaa naaf ergi ulfaadhu galatoomii addisuuti ayya yeroo gaarii seenaa jidduu waasinitti maa firaankiin nugusuu taamiraat already maxxanfamee jira
komentii jala isinii kaaha pirankii nugusuu taamiraat already maxxanfamee jira turee jira namoonni ilaalin akka laaltaniif komentii jala isiniif kaaha komentii jalatti daawwachuu dandeettan jechuudha komentii linkii isaan bantanii itti fufaa.